dhaggeeffadha. Faarmaasii irraa diitoolii jennaan diitooliin bunni jira. Okay? Diitoolii bunni sana bitattanii jechuudha. Namni keessattuu hammaama nama hedduun fayyadamtan tokkoffaa irratti isa qofittiin dhiqachuu utuu hin tahin wanni isin gochuu qabdanii hammaama irra teessan sanii itti buustanii irra taa'uu yaani ittiin dhiqtanii jechuudha. Isa kan ammoo waanuma xinnoo takka bishaanii dabalatanii bishaan itti dabaltanii yoo ittiin dhiqattan akkasuma warri ammoo qaamni keessan isin ho'isu warri ho'isisaa infekshinii qabdan soogidda baharii fi diitoolii kana walitti qiccanii itti yoo dhiqattan ala xuul kalaas yaa xafaan. Ishi lubbuwayyee kun saayikoolojii yaa xafaan jettan ragaadhaan jiru saayikoolojii yaa xafaan jettan. Ishi wanti biraa wanti qaama saalaa infekshinii qaama saalaa balleessu hin jiru dawaa aadaa keessa bashbash hin jiru. Wanti infekshinii diitooliin maal fidee qaama saalaa bira wanti infekshinii qaama saalaa balleessu aadaa hin jiru. Maani kennaan jiru namaa kennaan jiru infekshinii fakkeenyaaf nama qaamni dhaggeeffadhu nama qaamni saalaa tortoree fakkeenyaaf infekshinii kanarraan madaahee hatta ilaa gadaameessaa deeme fakkeenyaaf dawaa laachuuf ittiin jira. Walaakin kun of eeggannoo dhaggeeftii koo anamma raasuu itti xaqqamaan lolaan. Hammaaman dhiqama malee hammaaman lakkin qaamni nama hundallee tokko miti waan beeku hojjechuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama keessattuu nama madaa qabu infekshinii qabu ittiin fayyadamnaan si jamma diitooliin yoo balleesse malee waan fayyisu hin jiru sun akkasitti. Yoo qaama noormaal inni xinnaa qanaanaa taa jette immoo gogaan nama ilma namaa onkan qaama saalaatti miti kunuu Habiibti itti gadhaa ijoollee na dhaggeeffadha ammaa jaba amma jechuu macheem nagee raasuu atti hin mallasin kana dhageettan na dhagaa. Wallaahi diitoolii qaama saalaatiin an jechuun natti ergamee kana ergamnaa sillik sarchi godhee jala seenee ilaalee jechuudha. Hawwi ijoolleen ergite majaba akkana jedhu doktoraa maal jennaan akka ijjete obaasan jettee jechuun sarchi godhee tiktook laalaa diitoolii. Kanaan durallee waggaa lamaan kanuma akka hojjette arge doktoraa jechuudha. Sarchi godhee ammallee asii amma diitoolii kan adda baafatteerta diitoolii an jedhe kana giifti. Eenyaan habiibti illee shadda baafanne. Dhaggeeffadhu diitoolii dukkaanarraa otuu hin ta'in faarmaasaalla. Faarmaasii kanuma ta'ee isuma kana ta'ee amma eheekko filitarii hun mini hun alaaqam wallahi orjinaali jira. Faarmaasii jira kan fayyaaf xaqqamamtu. Okay. Malee zimbiloo kawantii irraa guuran kanaa mitishi inni wal tara. Manaafuu inni wal tara. Kanaafuu gin jechuun namni keenya wallaalaadha. Namni rakkatellee immoo waan arge jarraba. Akka nama doktoraa tokkotti akka nama injiraami namaaf yaadee waa hojjetu tokkotti diitooliin dhiqadhaa jechuun yommuu dawaa abashaa wayii ka dawaatti. Diitooliin rakkoo yuun qabu dhaggeeffadhu. Diitooliin rakkoo yuun qabu jedhi ka. Ati namoonni hedduun mukkeen qorichoomaaf oolan kana kan miidhaas qabu kan faayidaas qabu fakkeenyaaf maqaan isaa fakkeenyaaf tokko haa jennu garuu namni gadi fidee gizee viidiyoo mukni sun fakkeenyaaf akkuma si fayyaduu akkuma si fayyaduu danda'u si miidhuus danda'a. Muka jechuun mukni fakkeenyaaf muka oowwa jira muka qabbanaa'aa jira. Kun ammoo haala fakkeenyaaf namni itti dhukkubsatu saniin ilaaltee laattaa fi hamma qabas. Fakkeenyaaf namni yookaan yuutuubii marraa fa'aa dhaga'eemaaf gadi fidee ijoollee maxxansu jira. Ijoolleen hin beekani. Masalan amma wanni kana jechuudha hargiisa ni beekta. Mukni hargiisa jedhamu kun fakkeenyaaf yoo xinnaate gosa isaa gosa 300 oli jira. Okay, gosa 300 oli jira. Inni garatti fayyadamamu jira. Inni garatti hin fayyadamamne ni jira. Amma fakkeenyaaf bifti isaa wal fakkaata garuu namni adda baasee beekuutu jira isaa walala. Amma gizee hargiisa kana maxxansan ijoolleen hin beekan masalan gizee maxxansanii jedhan maqama isaatiif bifuma isaa arganiif tariitii garatti dhuguu malan. Inni sun tarii ka garaaf ta'uu dhabuu danda'a. Isa kanadha kan miidhaa geessu kun diitooliin salphaadha siin jechuu barbaadeeti. Mukkeen akkasii amma fakkeenyaaf mukkeen akkasii akkanumatti zawwu jedhanii ishi amma wama biraatu dhiisi. Amma fakkeenyaaf haltiitiin kun mukti haltiitii kun isa faayidaas qabu kan namallee daqiiqaaf sekondii keessatti illee nama ajjeesuu danda'u.
inni sun isa kamii hin himamu. Fakkeenyaaf ijoolleen haltiitii jechuu dhagaanii haltiitii namni hin beekne hin jiru. Utuu ka'anii haltiitii kana akka hin taane fayyadamanii wanta daqiiqaa sekendii keessatti nama ajjeesu wanta akkanaa kana jechuudha hawaasaaf yookaan sirritti adda baasanii inni kun kamii adda baasanii namaa himu yookaan ammoo iyyuu jechuun wanti akkasii hawaasa keessattuu ijoolleen biyya namaa jirtu kun ijoollee xixiqqoodha. Namni fayyaa waan akkuma jette waan hin jarrabne hin qabu. Siigalee wantoota mukkeen akkasiisan otuu namni foolomaa fi laayikii barbaaduuf osoo ijoollee maxxansuu baatee baay'ee bareedaadha. Maafi tariiti wanti kun miidhuu danda'a. Sadarkaa nama ajjeesuutitti illee qumbiin beekta qumbiinis akkuma sanii. Wantoota biraa wantoota nyaataaf namaa oolu waan akka amsuudaa waan akka qullubbii no problem kunniin jechuudha. Siigalee. Oishi waasitti maamma. Amma ibsa doktorummaa fayyummaa yoo namaa hin ta'e waan of eeggannoo gochuu qabdan jechuun hundi kennaan hin gurgura doktorummatti sarchiifaa hojjechuu dandeenya. Amma diitoolii kana diitoolii jedhamee fakkeenyaaf diitoolii orjinaala sadaliyyaa jetti fakkeenyaaf jechuudha. Diitoolii mana jiru ka sadaliyyaa ol fakkaatu danda'a ijoolleen diitoolii mata'uu dhaqanii diitoolii ho'i fuudhanii yoo dhiqatanii eenyu tajaajila gisee kan. Ati na gaafatteef malee an ofii kiyyaa fakkeenyaaf maxxansee hin beeku osoo maxxansee an amma fakkeenyaaf akkuma amma siin jedhe kanatti itti himaa jechuudha. Siigalee maafi diitooliin kun bunni makana ta'ee. Kan taaptaaf naa godha. Taaptaaf godha amma. Diitooliin kun bunni mata'ee kamanaatu isa orjinaali jira isa zimbiloo jiran beeytaati mana qulqulleessaa torteessaa hoolala. Fakkeenyaaf wanaatiin beeka orjinaala jira kan urgaan isallee dafee hin banne jira kan zimbilootu jira. Eeyywaa kanaafuu inni fayyadamamu suni faarmaasii irra ni jira inni qodaa isaa xixiqqishuu tokkoon jira qaaliidhaan liwiddi iyyuu innu. Lakki yoo akkas ta'e diitoolii dhiqannaa kanaa miti kaa diitoolii biraati. Diitooliin bar saamunaan hin jiran beektaa mika dhiqannaa. Saamunaan hin jiru. Kuma kana dhangala'ama kana tahee faarmaasii jira maaliif mormii natti jabeessa. Ka qaamati kaa. Si hime bar maqaan si hime bar habiibtiiti jalqabumarraa faarmaa. Gote kanaa miti kana micha addaan baasi. Ani ka hawwiin footoo bada poosti goote sin agarreesi. Qaama jedhamsiise kana. Ka ila dhaggeeffadhu. Si jammarii. Hatta diitooliin ka fuulaan qulqulleeffatantu jira. Hatta nevin. Injira bar diitooliin waa hedduu jira bar diitooliin kun bar maqaa sharikaa oyiiti natti fakkaata malee bar jammar saamunaadhaan jira kireemiidhaan jira. Dhaggeeffadhu ka inni kuni faarmaasirraa argama. Hatta ka fuulaan qulqulleeffatanis jira ka hammaamaan seenanis jira. Siigalee. Malee diitoolii fakkeenyaaf amma isuma manaan awwalan kana kan jechuudha. Kaatee innu manaafuu siin jedhama. Manumaafuu isa orjinaali jira isa zimbilootu jira. Walii gallee? Malee diitooliin doktoraan akkamitti akkas jedhamee yaaniif wanni keessan jiru waa'ee fayyaa keessan jiru osoo hin tahin waa'ee qulqullina keessatti akkuma fakkeenyaaf amma shaampoo fi koondishineriin maaliif fayyada? Qulqullinaaf miti qulqullina rifeensaatiif miti ree? Akkasuma inni kunis qaamaaf bifa saamunaatiin hin jira amma fakkeenyaaf saamunaa san qaama saalaatiin dhiqachuu fi hin ta'u isarraa isa kanatti yoo fayyadamte bareedaadha itti fayyadama amma sii galee mataa si galee amma. Habiibti kanaa galee diitooliin faarmaasii jiru diitooliin ta'eef miti diitoolii dhiqannaa hammaamaa kanaa miti ka biraati. Qaama yoo dhiqatte siin miine. Diitoolii ila kana footoo gootee diitooliidhaan lafa dhiqadhaa diitooliin mana madaamii hundi jira ittiin dhiqate ijoolleen fuutoo dhiqatteen kana miidhamtu sin jedhu kun kanaa bar diitoolii namiitti dhiheenyaa kun. Amma fakkeenyaaf ka faarmaasii bitattu sunillee bifti isaa bunniidha keessa sirrimatti bunniidha. Qaamaaf jettee bitatta kaa. Lubbu qaamaaf jettee bitattaami. Isa qaamaan qulqulleeffatu. Even si jedhe. Ishi. Ila. Diitooliin jiba maal taate? Walumaa galatti ka qaamatii jechuun sun lubbu naa galee baran mana.
Kanaafuu kamanaa kanaa wal bira dhufuu jechuudha. Akkasitti fuula qulqulleeffachuu fa'a. Akka no, kama